Isaanii eenyuuti kee waan eenyuuti kun nan ibsasanii Gamiku Nawaamin CGC tureen amma yoo akkan isaa harkatti duubeeka maal jettaa gammi ani jaaladhe kanan jaalallee ka wajjin jiraadhu yoo maatiin kiyya qofni nagaa ta'an Innuudhaati Innunne nan nyaadhe na darbattanii kaatanii innuddeeraan jettu abbaatotas nakaasa abbaatotas yoo kaate kai yoo ibse is Ani bagadadha waan baay'een bare abbaa tolosa sinii dhumate intala koo fudhatu wataan waan baraas rakkoon qabu amma tamadaraa achi keessatti waanuma nyaatu keessaa maal abbasaati waan hundumaa nan sirreessa ani bagadadha waan baay'een bare fira koos orma koos nan bareena tikeettu isa baagammee kan abbaa tolosa sinii dhumate abbaan gammee hin ba'e ani nan sirreessa ntusa argitee olte bishoon na nyaatee olte dulluma keessa na salphifte malee maal isatti guddanne isati kana booddee nagaama buusan immoo jiraachuu wayyaamee waanuma fayyaduu qabu amma kamii mucaan kun nagaa isaati mucaan rakkoo tokko jiru innuma dabbaa tolosaa hafan sodaadheera ol kashakkashuun hin hafu barana abbaa gammee amma waa'ee mucaa kana maaluma goonan jedheen akka kanatti dubbiin kun garan taanetti deema yoo callisne yoo ijoolleen kun boor wal fudhatanii badu abbaan tolosaa mucaa keenya dhiisu mee maaltu furmaatame xiiqiini dammarmi nyofteedha isaaf namma kan hidhame ila sammuu namichi sanaafi hafuu dhiiraanni maraate moo abbaa gammee maal taate torban tokko mana kee dhiiftee bakkee taa'u maaliif maal taa yooma dubbii jara kanaa dhiifne hin jedhe ani torban tokko waan hin ta'etu beekachi keessatti rakkoo tokko godhe miti sababa mucaa kanaatiif haafu kaa kanaafu ana keessaa argamne ilmi koo ana biraa iddoo madeemu tokko hin qabu si galamni xiiqii namitti kanaa ammoo ilma fuudha ani saafan siqaa meeqa arge maadhaa keessatti abbaa gammee ammati torban tokko achi keessatti irriba dhabne halkaniif guyyaa boqonnaa dhibee waan taane nutu beeka dubbii kana immoo hin dubbate abidda irratti abidda hin dabaliniiti mi'aatumti immoo tasgabbaa'e dhiisi mucaa kana gadi teessisi gorsii keessaa baana dubbii kana jibbeen mee dhiisi adaraa dhala kee adaraa mana keessi qabee dhiisi mee nana keessa abidda maa gadi hin buusin ila mucaa kanaaf anatu ta'ekkam malee eenyu baase gadi mucaa korra akkasii jettu hin barbaadu. Faana gosleeti manatti hin gala. Maalan godhan abbaa gammeen galinan jedhee waan keessa turre nutu beeka halkanni tokko guyyaa meeqa nutti ka'ee ta'ee rakkina dabarsine nutu beeka kanaaf nuti. amma sitti furee gamme natti fureera ammoo maan jedhu si yaaddesiin CGC tureen odoo isaan mijateen ajjeese amma yoon akkan isaa harkatti duubeeka odoo dheengadda meeshaan isaa dhoka'ee fiir ta'e akka yoona lubbuu kiyyallee dhabdan nan beeka haati kiyya akkamitti ishiin jiraattu baay'ee yaaddoon itti ta'a kanaaf maaloon dhiisi nan barbaadi maatiin kiyya haa jiraatan siif jedhee jeequmsa maatii kiyya abbaan kiyya amma ammaatti har'a baay'edhanii odoo eeganii kun amma hin baane mana hidhaa harmeen kiyya ganama deemti sababbii isaatiif guyyaatti halkan nuti ta'etti halkaniif guyyaatti si harmeen kanaaf baga haalli naa mijatee immoo deemee yoo nama ta'e jaarsi keessa nama maallaqa barbaadu. maal jettaa gamme kan ittiin heeruma abbaa kun naa filaa abbaan kee garuu siif hin filu soorummaa isaatii fi akka naannoo kanaatti kabaja waan qabaniif sitti taphatuu barbaadu
Eessa jaalalan beekne kan jedhu eessa jira? Yaada isaa kanaan yoomiyyuu akka iddoo guddaan geenye tokko yookiin akka gaa'ela qabattee hin teenye boruun keeyyuu akka dukkana ta'e natti mul'ata. Si galee kanaaf anoomaa gochuu hin danda'u. Yoon dandeessi baqadhee maatii kiyya nagaa gochuun barbaada. Maaliif? Ani jaaladhee kanan jaalallee ka wajjin jiraadhu yoo maatiin kiyya qofni nagaa ta'ani. Isa kana itti yaadi. Amma deemuun qaba. Ammeen kiyya mana hidhaa deemtee jirti jaarsa baasuudhaaf. Nagaan ture. Gamme waan ati jettaa jirtu kun naaf galaa hin jiru. Yoomiyyuu siif hin galu. Ani immoo nagaa maatii kiyyaan barbaada. Amma gali. Gamme kun. Nawaamin abbaan kee sun akkas irreemu. Amma gali. Abbaa gammee lafi kun baranas lafa ba'uurra maal ilmi baacaa tokko dhibbeen fuudhanii maal taayoo itti laanneen jedheem. Maaluma maaltu waa'ee lafaa haasaa jirama? Isaan ni na gaafateefan dubbadhe malee an oollee iyyuu. Maatiin haasa'u nu dhagalleessa immoo. Yaa'umaa kosii arganitti. Gamme! Injiruun mucaa kun immoo mana laata? Lafa horii dhaqe fakkaata gammeen. Akkasii. Inudati. Innunne nan nyaadhe na darbattanii kaatanii innuddeeraan jettu abbaatota isaa maaliif nama guddaadhanii maamla darbattu maal? Nakaasa abbaatotas. Yogade kai. Maal abbaatotas maal nama daddarbattu maal? Maal attamitti nama guddaa lola maal dhugaasin hin jaalladha. Kotaane. Abbaa keenya qalma amma kana yesus kam eenyutu galeessa abbaa keenya maaliif gashite maal ta'eet hin eeraniin isaan hin eenyuti kee waanan hin eenyuti kun nan obsesanii yoo shaniitti. Maalittan beeka abbaa ishee gadhiise maalan beekanii anoo isinii sodaachaan jira. Dhugaa abbaa gamme hiikamuun isaanii gaarii miti. Shumbureen keenya immoo abbaa gammeen bareeddi nan jaalladha. Dhugaa isinii jedha gammee yookaan abbaa gammee ajjeefnee shumbureen gammeedhaati ati eenyu ati gammeedhaayi. Maali abbaatota isaanii gammee miti an bulchaadhaami isinitti akkeechaaraa waan ta'amoo maali abbaatota isaa machooftan immoo isinii maal taatan hin jedhe man. Ati gammummaa ati eenyudhaan isin jedhe mana deebi'a ati mee maaliin godhattee shumburee alabamu. Bareeddi shumbureen keessa. Na obaafte natti dukkaneessiteeti intala koo fudhatu wattaan intala koo fudhatu wattaan. Allah illallah. Ala koo abbaatota isaa meeqa duddeelii kaffaltaniittu herregaa.
Abbaat